Anquma highlightii daakuu waraabamtee kaan dammoo mana itti jaarratu caala sinigalee akkasitti irra wayya jechuun wal jaaree namni biyya keessatti namni waasii geessu hin jiru ni jira namni hedduun abbaa barbaadde xalabattee waan barbaadde fira kan kee ollaa kan kee saayiba kan kee si geessuu danda'a jechuun waan wacii kaninaa fi namni waan makiinaa isaatiif waan wacii isaa waan guyyaa oolmaa isaa kaninaa fi namni hundi matarra si baadhatee siin deema jechuudha. Akkas wayya sinigalee akkasitti nama dira saniif wallaahi yoo wal gurmeessan akkas wayya jechuudha. Isin yoo wal gurmeessan akkasitti hunda isaaniitiif maaliif kaan cinaa gargaaree cinaa dhiisurra hunda isaaniitiif wal gurmeessitee waa yoo dhugaa dabarama isaan as biratti maallaqni isaan hin barbaachisu jechuudha miti qabeenya isaanirraa manca'an sinigalee mana isaaniitu irratti diigamee jira. Sharaallee hin qaban amma sharaa namni waan xiqqoo takkallee sharaa takkallee dhaabbateetullee san jala ni ta'a jechuudha sanillee hin qaban. Lafa raaree keessa taa'aa jira bosonatti gale uummanni bosona galee bara uummanni bosona gale lafa isarraa ari'amee jira manni irra diigee jira wanta isaa hundi badee jira bosona gale uummata kanaaf amma wal gurmeessitanii waan dandeessan dhaqqabsiisuu faamilii teessanii dawwaltanii ganda kana akkana ta'e geessaa waan kana nuuf geessaa jawuutu irra jira. Hattuu maallaqa nyaachisuu caala jechuudha. Sinigalee nama takkaa jireenya isa irratti abbaan fe'e na jibbu. Wallaahi billaahi abbaan fe'e na jibbaa feetan fooloo keessan fudhadhaa deema haqa walitti himna. Nama jireenya isatti qarshiin kumni dhibbi takkaa miti. Qarshiin dhibbi 5 akkaawuntii isa irratti seenee beene fidaniiti miiliyoona 5 irratti naqan achi rifatee 1 miiliyoona aggizaa yaanyaa hundamuu yoosdaal jechuudha. Akkasi. Jireenya isa irratti nama maallaqa hin beekne haftaamii guddaa tokko fiddee irratti galchuu irra wayya jechuudha. Dahaa humaan qabne irra galchitee uummata beeleessitanii uummata wanta asii isa kadhachuun asii isa wanti godhu wallaahi nama jireenya isa irratti qarshiin takka irratti seenee hin beekne irratti maallaqa seensistanii ni amanuu fi amanuun namni gaafa maallaqa irra galchitan amantiidha bara dhaggeeffadhaa dhugaa walitti himna bara abbaan fedhe waan fedhe haa jiru. Abbummaan fedhee waan fedhaa jiru nama beekamaa nama uummanni beeku sinigalee nama ganda keessatti beekamaa miti laal nama uummanni beeku sheeka gurguddaa kan maqaa isaaniitiif illee booda maqaan nama dura mataan nama duwwayyaa nama ja'utti maallaqni galfamuu qabu malee ganda keessatti manguddummaa deemeef maallaqni irratti galfamuu qabu baay'isawee sinigalee ganda keessatti walitti araarsuun kabraa walitti fuusisuun kabraa. Dubbii kun kabra maallaqni itti galuun kabraa tabibti. Sinigalee akkasi jechuudha. Nama akkasii filamee maallaqni irratti galuu qaba. Uummata kan kana murteessu qabu feemasa osoo hin ta'in uummata jechuudha. Ilaarraa maallaqni galee uummataaf cinaatu galee uummanni Harargee kaleessa akkasitti irratti wal fixnee irratti arrabsamnee irratti galabbaxamne suni eessa jira amma? Uummanni keenya kan Arsii akkasitti irratti wal fixnee irratti wanti jennimi maallaqa bar wallaahi wabillaahi dhaggeeffadha yaa Oromoontu waan beetu yoo jenne waa malee miti namni akka Oromootti waa hin beekne hin jiru ani jechuudha gaafa maallaqa mana kanatti guurramu sana waan tiktookiin kiyya mee gargaarsa Oromoo kamtu mana nama tokko guurramee waan mana kiyyatti bu'ee jee kasi garsiisee maakii malee eenyutu jira naa himaa eenyutu jira. Sanirratti arrabsamee akkami garsiista irratti yaa'ii meeqanatti buute jechuun miidiyaa kanarratti. Dooraala 10,000 kan manni kiyya murate fidee si maxxansee bar mana kiyyaatu hanqana murate silaan barbaade fudhadhee achumaan baduun hin danda'a jechuudha. Namni na gaafatu tokko illee hin jiru. Because namni waan guddaa waan muratu hin sa'u waan ta'eef fudhadhee dooraala 10,000 mana aboo mindin na miila kawee dammoo. Isini galee achumaan lixuun hin danda'a ture jechuudha. Gaafa mana kiyyatti maallaqni gurrame liistiin isin maxxansu ture warri arkitan lakkoomsa tokko barreessa dhugaadha jechuudha. Hanqanaa mana kiyya murate hanqanaatu galee arra hanqana gurree arra hanqas gurree arra hanqana gurree jee liistii mee nama kamtu mana isatti maallaqni bu'ee waan manni isaa murate maxxansee beeka jechuudha. Yallam an akka Oromoon tun bayyanatu waan hin goone hin jiru ture jechuudha. Garuu uummata bayyanatu osoo hin ta'in uummata garagalee na arrabsu taatan jechuudha. Galabbaxaniituma nan arrabsan seetanii akkanatti guurramuu qabaa gargaarsa tolchine jechuudha. Gargaarsa nuti mana keenyatti beekadha.
nuti beekadha mana keenyatti gargaarsi godhamee hin beeku. Godhamullee hin fedhan. An addunyaa tanarraa mana kiyyatti qarshiin takka akka gurramtu hin fedhan. Because maqaan kiyya eeggachuu barbaadan. Garuu gargaarsi nam tokko gaafa guure akkanatti guuruu qabaa jenneetiti ibsine jechuudha. Anaaf asliin gaafa guuruu sana jechuudha. Isin galee akkanatti wanti muratu guyyaa hanqana guyyaa himalaal tiktookiin gaafa maallaqa muratu guyyaa akkanaati maalleen kun arra guyyaa akkanaa guurame guyyaa akkana hanqana muratee jira guyyaa hanqana akkana seenee jira jee hima jechuudha. Tiktookiin isin galee miti. So amma waa hedduu haasa'uu nan barbaachisu. Kanaafuu gargaarsa dura gargaarsa gargaara nuti gargaarsa isin dhorkaa hin jiru. Garuu gargaarsa dura sagaleetu dursa. Kottu bannaatiin hawxa. An nama Oromoo haa ta'u sun ta'e nama Oromoof lubbuuti yakan. Jazba hin jiru maalleen Oromoo irraa nyaattan yallam. Tana qaaqqaan. Yallam wal balleessina malee yallam. Hin jiru obboleessa kiyya hin jiruun isiniin jee. Ummata kanaaf amma laal ajandaa amma taataanee ummata kanaaf sagalee ta'uu nurra jiraata amma. Ummanni kun amma sagalee harkachuu qaba waan ta'eef baxan ማለት ነው ከጋፋ አረርጌ ሰኒት ጁ አንበጣበጠኔቲ sagalee ummata kanaa ta'uu qabna jechuu isin galee ummata kanaaf sagaleen sirriitti akka dhaga'amu godhuun irra jiraata amma hojiin guddaan sagalee ummanni harkatudha miidiyaan hundi waa'ee ummataa dubbatudha tiktaakariin hundi waa'ee ummataa dubbachuudha feemasiin feesbuuk irraan qa tiktookitti waa'ee ummata kanaa dubbatu qofa godhuu qabna jechuu amma. Because ummata nama dhibba takkaa miti nama dhibba lamaa miti nama shantamaa miti kan achi biratti bahee jiru jechuudha. Nama lakkoomsaan hedduuti argitanii jirtan. Amma wanti nu barbaachisu kana jechuudha. Akkasuma immoo boru wanti qabna qophii qabna dubbii walirra dhufte ilaala ammas isin galee dubbii walirra dhufte osoo ummanni dhumaa jiru akka hin jenneef dubbii walirra dhumte gaafa tokko ni jiraami. Daggasachuu sargii gaafa gootu kaate asuma taaziyaan sitti seentii san taatee binoo harkatte jechuudha. Boru sa'aatii 8 akka Itoophiyaatti sagantaa guddaa saramoonii guddaa qabna jechuudha laayivii irratti mana ibsishaatti hundi keessanuu hin hafinaa. Oowwii banaanis biratti qo'iifaa akkana ibsadhu. Hundi keessanuu sa'aatii 8tti hin hafinaayee. Achumaanu sagalee taanaa yoo namni gisee dhufe sa'aatii 8 akka Itoophiyaa sa'a 3 Itoophiyaa sa'aatii 9 biyaan sa'a 8 kana jidduu hin hafinaa taatee dhageessanii hin hafinaa asitti amma hedduu haasa'uun barbaadu waa hedduu waa'ee uummata kanaa baxaamitti waa'een haasa'uu qaba asitti amma riikardarii qofaa riikardu godha malee tiktookii waraabee tiktaakii eeggannaan buusu feesbuukiin immoo yoo laayivii haasa'oite gabbuusee sii teessisa sini galee abbootiin biyyaatis warri naannoo san bulchus bulchiinsis maarreenis zayitii hirtuunis daqiiqaa hirtuunis hundinuu feesbuuk irra jiran